Oomishtummaa qonnaa dabaluun qaala'insa jireenyaa salphisuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dhaabbanni Feed the Future Itoophiyaa beeksise. Dhaabbatichi haala agarsiisaa fi baazaariin daldalaa qaala'insa jireenyaa salphisuu itti fufiinsaan qophaa'u irratti mana marii daldalaa fi waldaalee seektaraa Adaamaa faana waliigaltee mallatteesse. Qonna ammayyeessuu fi ceesisuun hojii ijoo Feed the Future Itoophiyaa Transforming Agriculture jedhan dhaabbatichatti qindeessaan damee Oromiyaa obbo Ismaashawaa Fayyisaa. Abbootii qabeenyaa qonna irratti bobba'an teeknooloojii oomisha guddisuu deeggaruun oomishtummaa dabaluu fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuun qaala'insa jireenyaa salphisuu keessattis adeemsichi gahee akka bahatuuf socho'amaa ibsan. Kaayyoon isaa guddaa qonna ammayyeessuuf ceesisuu irrattidha kan hojjennu. Qonni kan ceesisuuf ammayyeessuuf abbaa qabeenyaa waliin taanee teeknooloojii adda addaa oomishaaf oomishtummaa isaanii kan guddisu akkasumas galteewwan adda addaa teeknooloojii ittiin oomishan kennuudhaan oomishaaf oomishtummaa baay'inaan qulqullinaan oomishanii gabaa walitti hidhamiinsa gabaa uumuu qaala'insa jireenyaa irratti hojjechuun baay'ina oomisha adda addaa baay'inaan qulqullinaan iddoo tokkotti asitti akka argatan tireed feerii adda addaa kan keessatti gargaarsa adda gochaa jirra jechuudha. Aanota akka biyyaatti sagantichitti socho'u keessaa 40 Oromiyaa keessatti argamu jedhan. Dhaabbanni keenya akka biyyaatti aanota 132 keessatti kan hojjetu ta'u Oromiyaa keessatti immoo aanaa 40 keessatti hojjenna. Qaama hojjechaa kan ta'e agarsiisaa fi baazaarii daldalaa itti fufiinsaan qopheessuuf mana marii daldalaa fi waldaalee seektaraa Adaamaa wajjin waliigaltee mallatteessuu himan. Dhimmoota mana marii Adaamaa kan waliigaltee raawwan akkuma beekan yeroon ammaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti qaala'insa jireenyaa guddaadha kan jiru. Qaala'insa jireenyaa kan salphisuuf uummati keenya akka irraa baraaruuf oomisha adda addaa gabaa irratti akka oomishamu taasisna. Eegi oomisham dammoo asitti magaalaa irratti mana marii Adaamaa kan waliin teenne maallaqaan deeggaruudhaan ummati keenya qaala'insa jireenyaa kan akka baraaratu oomisha asitti akka fayyadamu gatii salphaa ta'een akka fayyadamu taasisaa jirra jechuudha. Oomishni gatii madaala'aan dhiyaatu rakkoo qaala'insaa furuuf gargaaraa jedhan obbo Ismaashawaan. Dhaabni an qabu abbaa qabeenyaan keessumattuu impoortarii kataan oomishaaf oomishtummaa irratti kan hojjetan qotee bulaan keenya gorsa ogeessi kennu fudhatee baay'inaan oomishi isaa qulqullinaan akka oomishi taasisuudha. Abbaan qabeenyaa immoo oomishi achitti oomishamu sun warra yuuneenii waliin ta'ee gatii madaalaan qotee bulaa irraa bitee uummata magaalaa fakki dhiyeessuu irratti gatii madaalaan akka gurguruuf dhaamsi qaba. Uummatis kan hubatee gabaa kanaan tireed feerii kanaan akka fayyadamu dhaamsi kiyya dabarsa.